jaartiin ta'e kun as taa'u jirti miti nama bira. Isin lamaan yoo roostee san kun xiqqoo mallee hin qaanfattu. Aadii sana wala manna naaf jaartiin tiyya. Hin saafattu. Hin qaanfattu atu. Safuudha kan hin jenni. Safuudha kaati isin tokkotti manarratti gattee hin deemini. Maal godhette sati? Jaartiin mucayyoo asirra kaadhee deemani. Bakka feete keessa fu. Abboora gadhiisi ka. Hin dhiisu. Mucayyoo isa tabbasaa jette. Ana moo. Akka jiru dhiisa. Wal jaalachuun gaariisi way gaariisi wallaa banama booti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu isiniin jecha kuno jiraannaan hin gaa'ii isin dubbisu jira. Akkuma beektan gaasaadhaan obboleettiin tiyya manarraa na ariitee jirti. Bakki ittiin argitan kun mana hiriyaa yaaddooti. Kuno achiin jira hiriyaa isaa biratti argama. Maali jechuun keessaniin oolamu rakkinumaa fi waa hunda waan jiruun itti himachuuf dhufe. Kaamera maaliif mana hirribaa kaayyattee keessan jechuun keessaniin oolamu. Akkuma beektan gaa mana kan keessa keessummaa jira. Sanumaafuu haati mana saayiba yaaddoo asseeniiti haasaa eeggattaa hinaan jettee turte. Saayibni yaaddoo irra dawwaleeti anaatu yaamee gaafataati mee gattaayii naan jee sanumaafin kaameraa kaayyadde daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa isinitti hin baay'isu na faana tura. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaama. Nagaa. Fayyaadha. Gaddeen hin dhufne itti bilbile. Hin dhufne haa. Maal ta'e riyaa gammaa akkam dhufuudha? Maa waan kana maa isaa fiddee as keessa geettaree biraankii fakkaata. Kun biraankii fakkaata? Biraankii miti. Yaadda yoo dhufe booda biraankii na gootan jedhee lola. Biraankii miti ree. Hayyee. Ni garsiisnu nuti. Hayyee daawwattootaan assalaamu alaikum jennee. Mee daawwattoonni kee? Nagarree ibarratti mul'ata. Kunoo kaameerumaa ta'e agartuu kanaan jetta. Kanuma kama. Assalamu alaikum. Nagala qabuu dee. Salaamtaa gaafadhu akkana salaamtaan gaafatanii. Akkam jedhee gaafadha. Way assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya jetta akka beektutti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi daawwattoota keenya nagaa akkam jirtanii fayyaa keessanii hin jiru. Maarree akkuma argitan kana mucayyoo tan asitti jaartii yaaddoo ariitee manarra baaftee na bira jirtii achiin yaaddoo bilbilee waamee waa yaaddollee dhufa jira waa yaaddoon nuun jedhu wajjumaan laallaa isiniin jedhu. Hordoftoota keenya gaa ani yaaddoon agartanii an guyyaa san isa laaluuf malee akka inni gawwaa ta'ee waan ammummaan isa arge. Eeggateen isa gaafadde jechuudha. Maaliif isitti na himuu deemta akkana na godhu deemta jeetii na faraduu deemta jee gawwaallee gawwaa nama akka isaan nagarraan dhiira akkanaatu agareetu hin beeku. Akkuma sa'aadaan jettee gaanii beektanii firummaan teenya ummaateetiif ummaatiyyaa waliif fira malee naafati waliif firaa miti deem bahinaan jette sanitti isinillee firummaa san akka wallaaltettanis wallaaluun qaba maaliif firaa miti naan jechuun sanga anis firummaa isii taisiin wallaalte san hin beeku anilleen ganaa waliin anilleen abbuma mana isii kaayisiin akkana kolkoltee lolloltee maal jejjettuun kana nama nagaa tahee jalaa baasuun qaba. Maal jette? Maal jechuun isiin tan akkasii waa meeqa wallaaltee? La ilaha illallah. Saya walitti hiriyyummaan ture walitti firummaan qabdaniif maal? Firummaa isii wallaalte wallaaluun beeku. Yaa abbootti ofitti kaleessanii miti. Maal itti akkana jettame? Akkamitti jaarsa sitti abbas? Sitti tola? Ati kaajaaibaa fiu. Keef kaan ni kaajaaibaa? Ani immoo waanumaan naa gaafadhu sin jee naa gaafadhu bas. Sii gaafadha kanarratti maal jedhee sii gaafadha? Waan jettee gaafadhu. Ni tabbasa jetta bare akkana wantatti killee lukkuu tabbasaniititti waan akkanaa kana hodha geette jaartiin tiyyi. Hoosifanne. Jaartiin tiyyi ammaa wala jirti. Uuzu yaa keecha maal abbo? Haadha geessuree jaartiin tiyyi ammaa wala jirti. Keef haadha geessu? Mana keessa jirti. Borillee silleen akkana mana kooti siin jettee booda sitti kaati. Maal akkaati ree? La ilaha illallah. Waan ani fidee kun. Maaltu fidee? Waan zabanni fidee kun. Ati mee amma waan kanarratti mee ani Mustafii akkam jedhee gaafadha. Mee maal kiyya jedhaa? Akkuma nan siin jee sitti hime sanitti naa gaafatta waa hundaa'u. Keef sii gaafadha faallaa dabara obboleettii xiyyafa dubbiin ati jette hin tabbasa jettaa. Faallaa hin jedhamu maaliif? Xabbasuun barati waan xabbasanii nyaatan seeteessa. Yaa barana nu baasi. Yaa barana nu xabbasin nullee waan takka si gaafadha. Ayyee. Ka manarraa si baase yaaddoodha moo saada? Saadaadha. Saada manarraa si baase? Manarraa naariiti. Yaaddoo waan kana sirriitti keessa beekaa? Keessan beekunni. Duuba yaaddoo maaltu galche? Yaaddoo maaltu galche? Anumaan beekaree waan hin keessa seeneef. Yaaddoo yaada kee kan akka ati waan kana yaadaa jirtu beekaa? Akka isiin mixxaalaa lagarteemi akkasitti na qabsiistee garaa kiyya wanta na daayitetti anis daranaan isii gubuu jira akka. Daakamni baran. Yoo akkana taate dubbiin tu yoo akkuma amma mixmixaa fi xabbasaa kana taate
Yaaddo achumatti hafi jedhaan. Maaliif hafi Mee akkamitti dubbadha waan dubbatanii ati saahiba isaa taatee si bira dhufadhee waan akkasitti himadhee alaan jira si biraan jira ni beekta maaliif immoo dadhabda. Abboo manni kun mana keetii gali. Yaaddotti immoo waan akkana kana dubbadhu. Mee akkamitti dubbadha rabbi. Sa'aadan borii immoo waan namaa gaafatutti anamma bara. Sa'aadan borii waan kana dhageettoo yoo naannoo. Obboleessa rabbiiti mi? Saahiba isaati anaafis obboleessa rabbiiti sanumaafuu waan isiin jee bicha naa gaafatta malee mush yaada biraa naa dhiyeessuun barbaadu. Haa dhufuu yaa miiti haa naa dhiyaatu bas. Yaa nama kasi gaafadhu. Yaaddoon gizee dhufe. Mee akkam jedhaan isii tana fuudhi jedhaan moo akkam jedhaan mee natti. Waan jettu suma beekaree san hunda. Ogguu amma yaaddoon hin dhufa. Ogguu yaaddoon dhufe. Ammee yaaddoo akkam jedhaan. Anu waan hin ja'u nanuma beeka. Asumatti moo. Hai mana kiyyaa miti abboonni asitti jettu. Yoo feete ka'ii bahe. Eessatti keeba. Jireenya kiyya balleessi. Jireenya kee maali laaka? Ansii miti bar yaaddoodha kan hin tabbasuu dhufe. Tabbasame mana kee tabbasaa yaaddoo asitti tabbasaa. Yaaddoo tabbasoo asitti tabbasaa yaaddoo. Gama nyaanne dhayoo soosi baase achi. Ka'ii bahi mana kiyyatti maal tabbastaa yaaddoo. Ati amma gida hanga hogguu yaaddoon dhufe nurra beekaa kaameeraa ijaan ilaalee. Ayyee akkuma jettee haa ta'u kaameeraa. Inni na laala. Ana akkamitti kaameeraa kana laala? Hidhadhuure? Maa ija hidhattare atumaatu ijaan ilaalle. Laa usteetuma yaaddoo laaltee fuula keessatti haasofta. Laaluun danda'u eegitti olii gadi jirti. Hin jarjariin hin lallaalin. Hin lallaalin. Yalla ayyee ati ija keessa olii gadi ilaalin. Hin laalu. Tamaam. Hin laalu. Yoo ammoo dubbatte. Gama nyaanne dheessi mana kana si baala. Mana dhawulleen fadute. Nama dhawuun fedhuu ni wanta miti. Saahiba kiyyatti lubbuun taphattee. Seena. Taaju. Akkam jirta? Nagaan. Fayyaadha. Fayyaa. Maaliif mana hirribaa ta'e jarre? Akkasuma jaamota kana wajjin achinallee keessuma jira beete. Eessaa dhufte? Isima wajjin haasaa jira. Taa'ee mee kottu isiin asumaa dhufte taa'ee kottu. Obseen taa'ee. Maaliif nyaante? Kottu taa'ee sitti mina. Kottu haga baay'ina ittiin tadhima. Laala kottu taa'e. Eessaa? Asuma taa'e. Mana hirribaan taa'u. Kottu taa'e manni mana buleessa keetii. Mana hirribaati maaliin hojjedha waan na yaamteef natti miti. Kottu manni mana buleessa keetii taa'e. Yaaddoo. Kottu taa'e. Maaliif? Mana kana as taa'e as kutti taa'e. Achiin taa'uun. Laa as taa'e. Maaliif ci godha? As taa'e. Hin taa'u. As taa'e nama. Hin taa'u. Abboon hadiisi ka. Laala taa'e boo. Taaju hadiisi. Aboo kottu taa'e. Eessa? As taa'e. Maal godhasi? Yaa kennuun dareen ka of. Abboon hadiisi maal taate? Yaa cinqii qabdaa cinqii. Taaju maal taate? Dubbii nuti wanta hin godhinne taa'e. As taa'as. Yoon taa'ellee. Kalaas yoo taa'e jaalala taa'e. Mana hirribaa namaa seenuun. Bidhaas taa'e manni mana buleessa keetiiti. Anaaf akka bulee jennee rabbo. Irraa gadi as taa'e kottu as jala. As taa'e. Mana hirribaa maal ta'e sittare? Adii rakkoon qabu taa'e. Akkam? Nagaa. Nagaa. Fayyaa. Dalagaan akkam? Dalagaan bareeda. Mala bokkaasitti bilbila kaas taa'ee seegaa jiru. Maa turte akkatti? Bakka wayiitiin jira. Ayyee. Telefoon illee kaatu gadi lama sadiisitti bilbila. Nagumaami. Fayyaadha. Isinis nagaa. Nagaa ramtudha. Maal isiin hojjaa dhufte? Kanumatti hin dhufe. Mana hirribaa maal ta'e sittare? Nagaa miti. Nagaa. Maaltu jira? Wallaahi mun jiranidha. Wanni na himteef? Wanni si waan nama si himate. Ayyee eenyuun na himate? Hin beektu ma quban qabdu kanama quban moonni hawlatte. Laa quban qabuun. Wallaahi. Ayyee. Miskiintitti tana nama narraa ariita. Simbireetti simbireetti quba qabna simbireetti beekna. Mama narraa ariita. Anaatu si aree? Jaartii isaatti mari'ee jirti. Duuba jaartii yoo jaartiin tiyya ariite jaartii tiyya yaamtee gaafachuu qabda malee ana yaamtee kana gaafatta. Seeri ta'a abbaa warra gaafatan. An manaa hin jiru bara. Jechuun waan illee jiraachuu baattu akka tokko quban dhabdu. Jechuun an torbee lama guutuu mana hin jiru taa'u dhimma taate. Torbee lama guutuu. Si maal yoo barbaadani maarree? Mana hin jiru kaa dhufeetumaan deebi'an malee manaa hin jiru maal. Anaatu si aree? Laati saadaan dhaare. Duuba ana yaama maaltu fide? Dirqama abbaan mana si beeku qabaree waan isin alan naarite. Isintu walittuu firaa jettanii wal jira deemaa turtanii ana maaltu wal jireen? Isin firummaa san wal laalte naarite. Kanaafuu reemmoo tana maal godhette taajibde? Ana yaama maaltu fide? Turri kaasee si abbaan manaa maatii keessitu. Anaa fi si mataa kiyyaa fi keessitu waliif galaa hin jiru. Ati fen? Anaa fi saadaan waliif galaa hin jiru. Maali rakkinni keessan? Rakkinni keenya rakkinni ni jira.
Ani wallahi mana kana jira. Tokko lama sadii jennee rakkina sanii simuu hin barbaadu beektaa. Anaafati saahiba akkamitti rakkina kee haga feetee asitti ulfaattu rakkoo jirtu addaan qoodan maanatti nimi. Sani kaaman manuu haasa'u ture jira. Jechuun manatti dhufuuf barantaan tokko miti torbaan tokko manarraa baatee jijjiibiyaa jira jettaa mire rakkinuma kanaan kan wal qabatee mire. Rakkina kamiin? Manarraa wanni si baase kun maali? Abboo waan nan si waameef era guddaa mucayyoon tunillee yaaddoo tabbasaa jetti. Tabbasaa kanaaf si waame tabbasaa kana mucayyoo tanaa akkami? Xabbasaa. Maali ati akkana nama haasa'ani? Maal xabbasaan kunoo? Akkamitti si haasa'an malee? Niin tabbasaa. Xabbasaa amma maali? Tabbasaa maali haasa'aa jirtaati? Anas safaatuuf na yamtan jiru. Maasitti safaana tabbasaa maqaan tabbasaa naan jennan si waame Ani akkana naa saayinsii hin jagizeen sitti maddasa. Taaju kanas ni deemaati maali? Anas safaatuuf na yamtan jiru. Abboo maasitti safaana miti isisi tabbasa siin jedhe yoo eegan deema jette kalaas isillee fuudhii deemi anaaf ijaarti Oli isaa kaama kala. fuudhii deemi kootuti hin deemin Nagaddi sire. nalatti gattee hin deemin Eessan keessa. hin beeku waan bakka geessitu Maal asitisa? hin beeku ani bakka geessitu hin tabbasa naan jettani waan Hin tabbasa saafattu. hin qaanfattotu Safuudha kanan jenni. safuudha kaati isinuu kootu nalatti gattee hin deemini Maal godhe ittisati? jaartiin mucaa Asirra kaadhee deemaani? bakka feete keessa Abboora gadhiisi ka. hin dhiisu Ayyaa akkami bakka barbaaddu. akkam barbaadde mucaa yoo isa tabbasaa jette Anamoo. Taaju gudhiisa. tabbasaa yaaddo Jechuun waan akkanatti taasisuuf si dhufe. laa waan isin sin jedhe sitti maa jira isillee dhuftee natti boottee saahiba keetii jettee natti Ani bara dhaggeeffadhu sitti himani. Ani haadha manaatiin qaba. Ijoolleen qaba. anillee akkasuma Taaju hin safaadhaneefi waan hin taaneef naa ta'e. ani hin beektan yaaddu Amma tokkoffaa irratti laala bultuma keetuu hin diigin. Mana hirriibaa maaliif hin ta'e jettee kanuma si biyyi. hayyee Jaartiin ta'e kun as taa'u jirtii miti nama bira. Isin lamaan yoo roostee isaan kun xiqqoomallee hin qaanfattu. aadii sana oola mannanaaf jaartiin tiyyi Ati hin qaanfattu jaarsa namatti mana siree teessee taa'u Ani siif dubbanna jennaan maan taa'e malee waan biraatiif hin taa'e. isiifi. Siif dubbannaa naan jedhe. Deebiree dhagi. Rakkoo jirtu keessa Saadaa taa'ee biratti siif deebiiti. dubbannaa. Biratti deebii. An bakkaan hin dhaquun qabu. Hanqaan hojii hirkadhuun hin taa'aa jiru. Wanni biraan jirti? Sanaatummaan deeyteen irraa kadhattare. kalaas eega akkas taate sa'aadaa bira anas wajjumaan akkanumatti kaanee nu sadiinu sa'aadaa bira Hin dhayinne dhaqoon. keef hin dhayi Hin dhaqu. olillee hin bahu Amma anaafi deemu akkamii jechuudha anaafisi waliin fuutee mana neettee akkasii waan biraa hojjetuuf deemta. laa ani isa hin bira jiraami isaadan asimirra amantii ani hin beeka Eessi amantiin hin beeku. Garuu ammoo nu sadeen kaanee yoo wajjin mana dhayinee isii tana mana deebisii isiitu waamee qaballeessite. hin beekta jechuudha Isiitu waamee qaballeessite. kalaas Waan akkanaa hin haasa'ini. anatu keessa Mana hirriibaa hin taa'iniiti. anatu fita san Laala. Ammaa din balleessa. Jechuun akkamitti taa'an mana hirriibaa kanatti. Mana hirriibaa maali rakkoo qaba afaan. manni hirribaati manni kunillee tokko manni kiyya mana fi Kalaas mana isii yoo ta'e isiin asuma haateettu si bira. hin taa'in Akkam godhuu barbaadde hin taa'in sa'aadaa biratti ol deebisi ol deebisii. yookaan sadiin akkanumatti hojjeteefne sa'aadaa bira dhayinne Ani hin dhaqu. keef hin dhayi Ani hin dhaqu yoo dhaqellee kophaatti jedhaqee fi ijoollee tiyya ilaalee dubbifadhee biraa deeme malee. Waytaan yaaddoo maal taatisi waan biraa soitii shakkii keessa galtee isi shakkii keessa galte. Maaliif waan biraa sochire? Kalaas Ati nuti abbaa manaa. Ani deemeeti. Waan gotan godha. Ijoon isin bira teessu. Atuma abbaa manaa ti bira cuma fi qawaa hundaa'u. Gatti isin bira teessu. La hin teettu. Garuu ammoo waan tokko siif hima. Mana hirriibaan tattaa'inaati garas achi taa'e jiru. lakkii mana hirribaa asuma teettu aboo fuudhii deemi muzo yaaddo kutee kan akkamsii godhanii maal sii godhe obsiibannis Maaf naaf hin dheessaa dura dhaabbattee akka namni namaa dubbatutti maan an kadhattee nan galchee. Mee akkamsii godha kanaa ol akkam kadhatte Suma beekaree. Siif isaatu walitti saahiba lubbuudha namni wajjin nyaate takka akkami harka wal darbeetu deema. dubbiin keessan kun waan guddaa natti fakkaata anaa akka duuba isaa ilaalutti waa baay'ee balleessuun ooltu lafatti akkatti hin goone xabbasaan kun immoo baay'ee dubbii guddaa qaba. Duuba jaalalti sin qabini jira. Jaalalti sin qabini jaalalte faala jaarta namaa tirasi qabdi. Mucayyoo tana qorii takka keessa wajjin nyaattan osoo wajjin nyaattan jaartii tirasi qaba jaalal. Jaaladde gaa. Namni baay'ee jira bar magaalaa kana. Jaaladde dirqama maaliin kun? Nama baay'ee jira bar. Jaalalti falagoytaati. Amma sin jedhu kaameeraa kee qachitti beeksite san fuudhe. Yaa duree hin agarreen jaartiin maan xiyyaama booda waan bira jetti kai gara laga yaane jara dura bira teenya. Yaas. Annama achi jiru waliin beeku anas maan ta'a deem gabbe. Coofika. Cufaa ta'uu deem.
Cufi nama. Cufu deema. Hayyee. Nagaa buli. Kun egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya akkuma agartan kana maaliif ammallee achitti numaan deebi'a. Numa laaltan isin viidiyoo biraatillee isinumaa fi maraan isin jira waan akkanaati. Nagaan na tura.